Abeelaaf Biruk buzeedhanii Abrish kana dogongoree itti seene taananii kana booda nu cinaa isaa hin geenyu. Ruutaan wanta kaayyeeffattee dhufte Abrishiin namoota isa jaalatanii fi isa kabajan hundarraa isa fageessuufi malee Abrishitti deebi'uufi miti. Kan isheen raawwachaa jirtu Daaniidhaan walii galteeti. Kan isheen kana raawwachaa jirtu Daaniin sa'aatiidhaan kan ishee bira dhaqu takka dastaa takka Daanii fiddee akkas taasisuun maaliif barbaachise? እና kanaafuyyuu moo'ituu ruutanii qonneedhaan osoo hin taane kan Abrishiin ofitti deebisuu barbaadde beekatiif gooti. Garuu moo'ituu har'a Abrishitti deebi'ee borummoo beekatiif jette taanaan nuyi warra jaalannu iddoo guddaa isaaf qabnu kuni boru itti hin deebinu. Maaliif jennaani lammata nuufis garaan ishiin jedhu lammata yoo itti deebite garuummoo dhugaadhaan Abrishiin barbaade dhugaadhaan Abrishii wajjin jiraachuu feeti taananii eenyumtuyyuu itti gammada. Nullee daa'ima isaa wajjin hoo jiraate gammachuudhaan nutti tola. Nu jibbooma ishee hin qabnu, jibbooma isaan walitti isaan deebi'uu hin qabnu. Garuu moo'ituu haalli tokko tokko soba waan ta'eef akka isaan walitti deebi'an hin barbaannu jedhan jechuudha. Innaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraate isin bira isaa jiraatu. Viidiyoo kana laayikii, sabiskiraayibii, sheerii naaf godhaan isiniin jedha. Akkuma argitanii Abeelaa fi Birukeen dhufan jechuudha. Wantoonni ta'aa jiranii baay'ee waan nu dhibee fi waan bitaan itti galee fi kan nuti deebinee dhufne jedhan jechuudha. Innaa ruuttanii akkanatti fakkeessitee dubbachuun ishee baay'ee nu ajaa'ibeera. Garuu osoo dhugaadhaan ta'ee baay'ee nutti tola. Namoota isaan jibban yookaan isaan gargar bahan nama fedhuu miti. Nama isaan tokko ta'aniidha kan nuti barbaannu malee garuu moo'ituu sobaan Abrishiin miidhuu yookaan beekatiif taasisti taananii nu gaddina. Maaliif jennaani obboleessa keenya gaarii fi qaalii nama baay'ee kabajnuu fi jaalannu miidhama isaa hin hawwinu. Ammas immoo irra deebitee akka kana irratti raawwattu waan hin feeneefi bakka kaleetti ammas akka deebi'u waan hin feeneefi. Innaa kanaafuyyuu buzee yaamnee jirra obboleettiidha. Innaa wantoota kamiiyyuu akka haxxaarraatee yookaan immoo Abrishiin akka hin cinqine Abrishiin akka itti himanii yookaan ruutaan moo'ituu wantootni kun soba taananii jedhanii wantoota akeekkachiisuu qabanii fi itti himuu qaban itti haa himan jedhee wanta yaadeefi. Innaa ruutanii hanga kana deemti jedhee hin yaadne. Maaliif bakka isaanii bakka bashannanuuf deeman Zuwaayitti illee achitti dhayxee gammachuu isaanii baxabbaxxee galte. Achitti immoo kan foggoortee galte torbee takkatti harka kootti nan deeffadha jetteeti kan isheen dhaadatte. Dhaadachuun kunoo maaliif barbaachise? Innaa ishiin kan waliin taatee raawwachaa jirtu Daanii wajjin malee kophaa ishee miti. Daanii wajjin kan isheen kana raawwachaa jirtu. Abrish shawwadamuu danda'a. Garaa dhalaatii garaa jaalalaati. Daa'imaaf jecha jaalalaaf jecha shawwadamuu danda'a. Moo'ituu wantoota kanammoo akka inni shawwadamne nu dursinee wantoota irraa of eeguu qabuu fi wantoota itti deemuu qabu adda baasuu qabna. Hiriyoota isaa waan taaneef isheen kan irraa taasisaa jirtuuf tokko nuufi akkasuma ana Birukee heermii irraa fageessuufi malee kophaatti hambisuufi malee dhugumaan immoo Abrishitti deebitee Abrishii wajji jiraachuu barbaaddee natti fakkaatu. Garuu dhugaa ta'e taanaan moo'ituu itti gammanna. Garuu namoonni baay'een illee ruuttan sobdeetii jedhanii warroonni keessan nutti himanii baay'eetu jiru. Hanga karaa kana hunda deemuu lifaatii kana hunda lafa'uu maaliif akka ishee barbaachise naaf hin galle. Innaa kanaafuu buzee yaamnee jirra jedhan jechuudha. Buzeenis ni dhufte. Innaa buzeenii nagaa wal gaafatanii booda buzeedhanii wantoonni ta'aa jiru kun likkiidha. Maaliif callistanii ilaaltanii Abrishiin deebi'ee goddaamuun isaa maal isinitti fakkaata jennaani lakkii amma isheen onnumarraayi garumarraayi araaramuu barbaadde jennaan akkasii miti. Nu namoonni illee waan baay'ee nutti himaa jiru. Isheen illee moo'ituu akka beekatiif yookaan fakkeessaa jirtu irraa beeksisa. Yookaan qannaatee yookaan immoo namoota irraa fageessuu barbaaddeeti. Innaa
kun immoo ta'uu hin qabu jedhee yaada. Maaliif Abrishiin hin hubachiisne? Abrishii wantoonni baay'een isa shawwaduu danda'a. Daa'imti isaa akkasumas immoo jaalalli isa shawwaduu danda'a. Garuu immoo utuu akka shawwadee bakka kaleessatti kufee argamu sila hin barbaannee fi dursinee immoo sitti himuun nu barbaachise. Ati immoo utuu buzeetti gara ruuttatiinis gara Abrishiinis walitti araarsuudhaaf kan aarsaa guddaa kaffalaa jirtu waan taateef nummoo isaan lachuufuu kan barbaachisu si jenneeti kasi yaamne. Kanaafummoo wantoota ruuttatti himamuu qabus wantoota ruuttan jechuu qabdus seeran ruuttatti himuu qabda. Ruuttanii kan godhaa jirtu beekatiifi. Takka Daanii takka Dastaa mana fidduu akkas ta'uun likkiidha. Bakka inna kan amma taasisaa jirtu kunillee Abrishiin aarsuu osoo hin taane kan amma taasisaa jirtu kunillee Abrishiin deebisuu osoo hin taane Abrishiin itti fakkeessitee akka duraatitti haloo bahuufi. Ammas haloo bahuufi. Maaliif sin hin galle? Akkamitti hin beekamne? Gadda gaafa Zuwaayii deemtu torbee takkatti nafitti deebisa jettee kunoo isiniif hin galu jedhee jechuudha Birukeeni. Innaa immoo bakka buzeen immoo itoo isheen akkana hin gootu jetteef ishiif falmiti jechuudha. Ruuttan akkana hin taasistu. Ruuttan amma onnee irra ruuttanii nama guddaa fuulduratti akka taasiftee booddee kana raawwate taananii isinii miti isin hiriyootaa miti nuyi warra wal kabaju warra wal jaallatu isaan wajjin lolli jette. Innaa ani maatii haadhaaf abbaa akka niitii ilmaatitti osoo hin taane akka niitii ilmaatitti ishee ilaalan osoo hin taane akka intala ofiitti ishee taqabbalanidha. Ishee simatanidha jette jechuudha maatii ofii. Akka niitii ilmaas osoo hin taane akka intala ofiitti ishee taqabbalanii. Anis immoo akka niitii obboleessa kootti osoo hin taane akka obboleettan ishee simadhe. Garuu immoo isheen kana taasisti taananii eenyumtuuyyuu itti gaddaa. Eenyuyyuu itti gaddaa wantoota ta'uu hin qabne akka gootu eenyumtuuyyuu hin barbaadu. Ani dirqama miidiyaa irra baasuun qabu wantoota hedduun keessanitti haasa'ee wantoota hedduun keessani hubachiise. Yoo akkana godhuu hedde jedhee wantoota dirqama miidiyaa irra baasuun qabu. Wantoota baay'een keessatti haasa'ennaan bakka akkana eenyu abeelan jechuudha. Maaloodhaa sirumaayyuu obboleetti irra naatiif jechuudha. Maaloo buzee itti himi ruuttatti wantoota hubachiisuu qabdu itti himi. Nu yoo inni isheetti illee deebi'ee gammachuun jiraate gammachuun isaanii nu gammachiisa. Yoo inni gammachuun jiraate nu gammachiisa. Nuyi yoomiyyuu taanaan gammachuu isaaniiti ka barbaannu. Innaa itti himennaan isheettani magaruu wanti isheen godhaa jirtu likkii miti jedhee jechuudha abeela. Innaa ani jedheen jira siin osoo hin taane isheen kana sobde taananii lolli maatii wajjin jettee irra deddeebite jechuudha. Innaa viidiyoo akkasittiin viidiyoo kana waraabanii innaa galatoomii nu kabajjee dhufuu keetiif jedhanii buzee gaggeessanii jechuudha. Innaa viidiyoo narraa akkas fakkaata hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.